Tole kabajamtootaaf jaallatamtoota mana kanaa kan taatan asoosama gabaabaa waadaa gargar cabe kan jedhu kutaa arfaffaa isaa boontuun magaalaa Naqamtee irraa deemtee boonaa bira deemtee mana isaa haadha manaa isaa deelloo kan taate mana irraa bantee boonaaf dawwaltee waamte boonaanis dhufe ijaan argeera. Yeroo sana wal arganii argaa ijaatiif waan haaraa walitti ta'anii eenyu ati boontuudha kan Wallagga baadhiisee dhufe sanii jedheeti ofirra gatteessee boontuunis imimmaan buusaa ofirra gatteessee boo'isii irratti kadhaabate ta'a. Kana booddee boontuun kutaa shanaffaa keessatti maal taate haa ilaalu. Yeroo kanatti boontuun imimmaan ishee buusaa gadda miriramaa yeroo ofirra gatteessee boossutti silkiin bilbilameef. Silkiin gaafa bilbilamuuf silkii fuutee ofirraa kaastee heloo gaafa jettuun kan dawwaluuf ijoollee eessuma isheetii eessuma ishee kan ture badhaasaa jiraataa magaalaa arjoo guddattuu kan ta'e qote bulaa hojiin isaa qonnaan bulaa waan ta'eef ijoollee isaa kan barsiifatu ilmaan lama qaba. Ilmaan lamaan sana keessa daraartuu fi daraaraa turan. Isaanis kan jiraatan magaalaa Asoosaa keessa yuunivarsiitii Asoosaatti baratan. Isaanis ogbarruu fi afaan Oromoo baratu. Muummee ogbarruu fi afaan Oromoo baratu. Yeroo kanatti daraaraan silkii boontuu irratti yeroo dawwalu mucaan eessuma isheetii eessa jirtaa boontuu gaafa jedhu anoo bilbilli kan keenya jalaa badeetiin si dawwaluudhaaf dhiise as kunoo magaalaa Asoosaa keessa karaa lammaffaa marfata lammaffaa bakka mana boonaa sanan jira jettee yeroo itti dubbattu ijoolleef gaaffii ta'e. Maali waan akka kanaa magaalaa Asoosaa keessaa maal jechuu keeti jedhanii ajaa'ibsiifatan. Amma kan biraa dhiisiiti seenaa yeroo biraa haasofna waan an ta'es boodan siif hima bakka hin jirutti na barbaadi jettee daraaraadhaaf deebii deebiste. Daraaraanis yeroo kanatti obboleettii isaa daraartuu wajjiniin kaaffee magaalaa Asoosaa keessaa deelloo nama jedhamtu keessa taa'anii shaayii bunnaa jechaa jiru. Wayita boqonnaa isaaniitii obboleeyyan yuunivarsiitii keessaa gadi ba'anitti kaaffee isaan keessa taa'an kaaffee deellooti. Kaaffee deelloo kana keessa kan hojjettoota hedduutu jira. Nama 50 ol ta'u. Yeroo kanatti dawwalee fi amma eessa jirtaa boontuu jedhee yeroo dawwaluuf boontuunis ani kunoo wargama keessan jira dadhabee amman karaa dhufee boo'ichi ijji mimmaan na guuteettee daraaraaf dawwalte. Daraaraanis achii gadi ba'ee daraartuu obboleettii isaa qabatee bilbilaan barbaacha boontuutti karaatti gadi ba'e. Boontuunis dhangaa ishee jaanjaawwii irraa qabatte hancootee fuutee ba'aa baachaa boowaa hirqiffachaa deemtee karaatti gadi baate. Kutaa ja'affaa isaa irratti warri boonaa akkam ta'u